Abbaan Huzeefaan kun nama akkam inni nama si aarsuu firemoo yeroo jalqabaatiif osoo gama garaatti hin dhufin nama jallamoo Huzeefaa yoo ibsisiin jaan akkam jettee ibsite Huzeefaa? Amma Huzeefaan kun an xiqqashumattuu karuma barnootaatiin of malee guyyaa tokkos na aarsee kan hin beeku hin qabu. Aaruma isaatu hin qabu inni akka ilma kiyyaatti jalqaba namni isaa egaa dubra lamaan qaba lamaan sammuu isaan harkadhe eegas boodaan odoo naaf inni taraa takkallee waluun aarsin sadarkaa kanarra waliin geenya alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maashaallah milee kanaaf mee Huzeefaan eeguma dhalatee qaraatumaa fi kan nadhee takkaa nama fachiiseetti aareen beekuu ja'an. Allahu akbar Allahu akbar akkana qabbu ilmootiin jechuun takkasiiti. Hayya abbaa Huzeefaa kun abbaa isaa beektaa Huzeefaa keenyumaan karaa ilmichi ergee bakka inni jirutti waa hundaanuu cinaa dhaabbataa asiin gahe waan isa mufachiisen qabu garuu gama ummaa isaatiin guyyaa abbaan Huzeefaa rukkute faa inni dhiiroo Huzeefaan ummaa isaa aarsee jiramoo waan Huzeefaan teessin illee Huzeefaan nama akkam akka ta'e gama mana sinaa ibsitu. Akkasumaanis Huzeefaan gammachuu isaa waan inni waanuma ilaahu baddee jirti. Inni gaafasumaa kanuma kadhaan na harkame akkasuma takkaa tuqaa takka hin qabu. Alhamdulillah akkasuma qaalumaan asin nagee akkasuma waanummaan juusanoo anuma gammachumaaf ummaa humna ilaa baddee jirti. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar maashaallah. Abbootiin tanya taas jirtu mee ilmaan keessan kan nama akkana kana rabbi sinaa taasisu. Isinis sadarkaa kana ittiin siin gahe ilma keessa yeroo ibsitan waa tokko mufii tokko malee bakka darajaa irra gahan himuu qooda keessa rabbi sinaa taasisu. Rabbi sinaa taasisu. Okay. Arraa Huzeefaan kun waan eebbifamu jiruun eenyutu nuu himame? Maaliin eebbifame? Okay. Quraana malee akkaataatti eebbifame guutumatti hin beektan. Waan eebbifamanii hundaa'u isaanumarraa kan barru ta'a inshallah. Jaalalloo keenya Huzeefaa ati eebbi arraan tanaa hojii qophaa'a akka geessinetti geessine maaliin akka qophaa'a hawaasa kanaaf ibsi. Gaafiin jabdu fakkaatti. Kamiin galdiiroo. Ifi mul'een hedduu akkas barbaachisaa miti. Durarratti garuu an rabbi kiyyaan galatoomfadha alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ani arra kaneen eebbifamu jiruuni qur'aana rabbiiti. Qur'aana soddomman xafazeetiin jira akkasuma qurraa'u sabca lugaa torban illee qareetiin jira. Sanuma wajjin ammallee talqiinaa wajjin akka inni fadhutti silaa qur'aana akka inni silaa barbaachisutti qareetiin jira sanumaaniin eebbifamu jira. Ganaallee inshaallah ittiin fufa malee ifduu badeebuun khayyan jiruu njaan amma akka khayyate. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Huzeefaan maaliif eebbifameeni maaliin eebbifameeniin ganaa ulii mataa kan kee qabdi gaafatamtullee deebistaa jechuudha. Wanni arraan tana isaan eebbifamaniin quraana kana jalaa gubbaa isaatti hifzii taasisuudhaan qoma keessaa qara'uu danda'uudhaan akkaataa silaa rabbi buraa bu'een akkaataa qaraamuun barbaachisu akkasitti qara'uudhaan xumuratanii wakazaalika san qofa osoo niif hin taane quraanuma nuti arraan tana qara'uus beeynuunis keessatti as geenya kana akkaataa torbatti akkaataa isin hin beeyin akka isin dhagayinitti qara'uu danda'a. San xumurudheetiin saniin eebbifamee dhageessanii miti. Quraana kana torban isaatu waliif teenyaan inshaallah gartanii. Okay gabamaan Huzeefaa irraa achiin tarkaanfannee Huzeefaan quraana hagam takkatti haffazee hifzii osoo qurraa osoo niif hin taane hifzii waggaa meeqatti fudhate? Quraanni kun juuzaa 30 akka ta'e namoonni beektan waraqaa guddaa sanii yeroo hagam gahu keessatti namni kun quraana rabbii guddaa kana haffazee qomatti qabatee waan jiru isaan irraa barraa quraana erga haffazdanii hafzii isaa keessatti umrii hagam takka isin fudhate amata waggaa yookiin bareeda. Quraana nuti gaafa dura eegallu qobboo dhayne Sheikh Muhammad Kaamil qobboo nu geesse gaafa qobboo dhaynu quraana amat takkachi turre amat takka gaafa turrutti juuzaa 15 haffazne achiin kaanee achiin nuuf hin bijjannee gaddeebine quraana dhiisnee waggaa 2 jidduu murree haane
haari'umatti amma irraa dirra dawaa deebinee quraana jala irraatti deebi'ee waggaa takkaa fi baatii sadii akkana numa taabaqaati. Akkan hangaan itti xumura jechuudha. Kan juuza 15 naaf fayyadasan irraa dheesi eegaa dirraa gad deebi'ee booda gad deebi'ee waggaa takkatti juuza 20 niin fixe ammoo ol deebi'ee baatii sadii keessatti juuza 10 gaffeteetiin achi booda muraaja'aa irratti xiyyeeffannaa kan jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Waggaa tokkoo fi ji'a sadii keessatti osootuma nuti ganda keessa walii gad deemaa jirru ooyiruuf mana gidduu deemnuutitti obboleessi keenya quraana 30 waggaa tokkoo fi ji'a sadii keessatti qomatti qabatanii jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Maashaallahi gamanumaan gara abbootii sanyaatti achi deebinan mallee gaafii tokko kan isaaniif jiruutu jira. Isaan kun yeroo quraana haffazan eessatti haffazan ni beektanii markazatti haffazan. Markazatti hoggaa jennu markaza kana ji'a yookaan baatiidhaan birrii kafalaa deemta. Akkasuma manni illee kiraadha jiraata wanni nyaattu sirraa akka tokko jechuudha. Jireenyi isaa akka malee ulfaata. Kana keessatti waggaa dila kana waggaa tokkoo fi echuma haqurraatti illee waggaa tokko irratti dabalee gara waggaa lamaatti waan dhihaatu. Baasiin mucaa keessan barsiifatu irratti isinitti ulfaatee ani hin dhaqqabu ganaa wuli haa galuu takkaa yaadni jiru isin keessa dhufee jira. Hin jiru amma sanirra waan yaadachiiftee jira. Guyyaan gartee duraa sheeka kannu akka waan gartee amma arraan tana halee ganamatti kanne gartee akka waan halee ganamatti kanne na fakkaata guyyaan tokko ichiniin an sheeka kanna sun eena ulfaachuu dhisee jiru. Akka waan hin halee sheeka kanne guyyaan sun na dura taa'aa jiru. Maashaallah. Waa hundaanuu irrumaa gammaduu malee takkaa baasiin kiyya maallaqni kiyya haala dhumee mucaan kun maallaqa narraa fixa jee takkaatti yaadeen beekuun abbaa Uzeeffaa. Qarshii guutuu bakkatti baase tabaruutti fi ol kaayyachuu jira. Mucaan kiyya kun nama ilma baruuf abdii tahuu jaanii takkaa birrii keenya if duuba hin kaayyannee jechaa jiranii. Amma Uzeeffaa. Uzeeffaan kun akkuma dhalateen guddatee bakka kana gahee dardareellee jira. Takkaa haati ture hedduu waan garaa namaa laaftuuf beektaa ilma ofii tarii rifattii fi mucaan kiyya kun guddatee bakka dardarummaa gahe qaraatii tanaas dhaabee na haa fuudhuuhi dubara takka haallatu jettanii addini beektu. Alhamdulillah yang bakka sana arkuunis ilaa ammoo waan amma dhalateen na fakkaata. Muraanni osoo fi habiraa osoo hunda dachii raafete hanqaa waan hin qabu itti dadha'utti natti waa mul'atu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ummaan Uzeyfaati fi abbaan Uzeyfaatis jalqabumarraa ukaasi ilaa haga guyyaa arraan tanaatti kaayyoon isaan irratti xiyyeeffannoo godhanii irratti dafkanii laffaa ittiin jiran mucummaan keenya galmanu haa gahuu malee bakka hiriyaan isaanii jirtutti gad deebisnaa jedhanii takkaa yaadanii beekan. Allahu akbar. Allahu akbar. Isinillee abbootiin teenya nama kanaa rabbii isin haa taasisu. Nama kanaa rabbii isin haa taasisu. Inshallah qaraatii ta'e isiniin dhaga'iniitiitu jira. Gamana maan abbootii teenya ummaalee teenya wajjin gallakkisnee bootaa isaaniitti deebisnee Uzeeffaa qofaa asirratti hambifannaa. Kabajaaf jaallaan teessoo kabajaa nuuf teessaa jira kan jedhaman dura bakka taasisan. Hiika dura teessisaa isaan achi nu teessaa rakkatti kisi gaabba. Taa ichi gadhaqaatii ol daawwadhaa gara.